Ashama harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti waaqayyoon haa galatoomu. Nagaa kiyyattan sudhaan har'ammoo viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee gar keessanitti dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo kootiitti na wajjin turaan afeerraa kooti. Warreen chaanala koo haaraa taatan chaanala kiyya subscribe gochuudhaan gara maatiitti da'ama. Warreen immoo maatii nuuf taatan galatooma galanii keessan guddaadha nuuf jiraadhaanis ni jedha. Egaa akkuma suuraa irratti argitanii wantoota rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa buusanii fi akkasumas immoo baay'ee tokko rifeensa keenya saffisaan kan guddisan akkasuma caccabinaa fi bubuqqeensa rifeensa keenyaa kan dhorkan qabadhee isinii dhufeera. Hanga xumuraatti na wajjin turaan afeerraa kooti. Irra deebiidhaa warreen chaanala koo haaraa taatan subscribe godhaa gara maatiitti dabalamaa. Egaa har'ammoo waa'ee rifeensa keenyaa akkamitti rifeensa keenya kunuunsuu dandeenyu asumaan isinitti himaa. Wantoota rifeensa keenya faayidaa guddaa qabanis qabadhee isinii dhufeera. Hanga xumuraatti na wajjin turaa. Akkasumas giruum eeriin kun baay'ee tokko rifeensa keenya baay'ee tokko rifeensa keenya saffisaan akka guddatu nu godha. Zanjabilli kunis akkasuma rifeensa keenyaaf baay'ee tokko bu'aa guddaa qaba. Kunis alooveraadha. Aloveraanis baay'ee tokko rifeensa keenya guddisaa. Kun immoo qullubbii adii fi zanjabiladha. Zanjabillis rifeensa keenya baay'ee tokko guddisaa. Akkasuma kun immoo zayituuniidha. Zayituunis rifeensa keenya baay'ee tokko ni guddisa jechuudha. Akkasuma hundumti isaaniiyyuu warreen maqaa isaanii asirratti tarreeffamee jiru kan argaa jirtan hundi isaaniiyyuu rifeensa keenyaaf gahee guddaa qabu jechuudha guddisuudhaaf. Akkasuma rifeensa keenya guddisuu qofa otoo hin taatiin caccabina rifeensa keenyaa akkasumas rifeensi keenya akka buqqaane akkasuma caafii irratti akka bakka lama hin taanee fi akkasuma gogoginsa rifeensa keenyaa akka dhorkaniif gahee guddaa taphatu jechuudha. Innis immoo akkamittiin fayyadamna yoo jettan dibattanii sa'aatii tokko ofirra tuksiisuudhaan bishaaniif shaampuudhaan ofirraa dhiquun ni danda'ama. Akkasuma kun immoo vegetable oilidha. Akkasumas kuduraa jechuudha. Kunis baay'ee tokko nu gargaara jechuudha. Dibata rifeensa keenyaa baay'ee tokko gaariidha. Kunis akkuma argitan almondii fi zayituuniidha. Innis baay'ee tokko rifeensa keenya gahee guddaa qaba guddisuudhaaf rifeensa keenya baay'ee tokko akka laafu godha. Akkuma beektan kokonaat oiliin immoo baay'ee tokko rifeensa keenyaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Hundumti keessan ni beektu jedhee yaada. Rifeensa keenya yoo nuti kunuunsine malee akkan guddanne irra deddeebi'uudhaan isinitti hima. Waan nufi kootii fayyadamu hunda isaa fayyadamu baadhee as keessa abba lama abba tokko naan fayyadama waan ta'eef faayidaa isaa ergaan argee booddee gara keessanitti qabadhee isinii dhufeera jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf rifeensi kiyya duraan caafii irratti bakka lamatti ba'aa ture. Amma rifeensa koo bakka lamatti ba'uu sana dhorkee jira jechuudha. Kanaaf akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Akkasumas rifeensa keessan yeroo dhiqattan jalqaba irratti warreen rifeensa jajjabaa qabdan Afrikaa huuman kan jedhamu kan immoo rifeensa Afrikaa kan jedhamu kana warreen qabdan keessattuu nuti warreen Afrikaa jedhamnu kun rifeensi keenya ni jajjabaata. Kanaaf laaffisuudhaaf illee gahee guddaa qaba jechuudha rifeensa keenyaaf. Kanaaf hundumti keessan akka bitatanii fayyadamtan abdii guddaan qaba jechuudha. Akkasuma rifeensi keenya kalarri isaa yookaan bifni isaa akka nu jalaa hin bannu kan bifa uumamaa akka hin gadhiifne ni taasisa. Kana qofa osoo hin taatiin namoonni hedduun keessanii ni beektu jedhee yaada. Rifeensi keenya gara fuulduraatiin keessattuu ijoolleen mana hambaa jirtanii shaashii waan ta'eedhaan fi gara duubaatti deema mataan keenya yookaan rifeensi keenya gara dugda duubaatti deema. Keessattuu zanjabilii fi akkasuma qullubbii adiin baay'ee tokko rifeensa fuulduraa guddisuudhaaf gahee guddaa qabu jechuudha. Kanaaf rifeensa keenya kunuunsuun nurraa eegama. Rifeensa keenyaan miidhaginni shamarranii rifeensa waan ta'eef rifeensa keessan akka seeraan qabattan akka guddistan isiniin jedha. Fayyadamaan jira hunda isaa yoo ta'achuu baate keessaa tokko lama fayyadamaan jira irra deebisanitti hima. Baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif hojjettanii rifeensi keenya akkuma dura isinitti viitaaminii irratti isinitti himee jira. Rifeensi keenya wantoota garaagaraa barbaada jechuudha. As keessaa hunda otoo hin dibatiin wantoota isin barbaachisu yookaan immoo wantoota hundumaa kan isinitti agarsiisu bittanii rifeensa keessan dibadhaa jechuudha. As keessaa tokko isaa filattanii
rifeensa keessan bittanii dibachuu akka dandeessan jechuu kooti malee hunduma isaa bitaatii dibadhaa jechaan jiru. As keessaa kan rifeensa keessaniif ta'u hundumtuu rifeensaaf ni ta'a. As keessaa filattanii rifeensa keessaniif bittanii akka irraa fayyadamtan isiniin jedha. Maaliif baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Akkasuma shamarri keenya immoo rifeensa baay'ee jaalatu waan ta'eef rifeensa keenya kunuunsuu ni dandeenya. Anamma almendii dhibbatti almendii nan fayyadama. Akkasumas immoo coconut oil nan fayyadama jechuudha. Akkasuma aloe vera baay'ee tokko nan fayyadama. Kana sadan sirriitti fayyadamaa jira waan ta'eef bu'aa gahaa tokko irraa argadhee jira. Kanaaf hundumti keenya iyyuu binnee rifeensa keenya kunuunsuun isiniin jedha. Kana qofatoon taatiin irra deddeebi'een isinitti hima. Rifeensi keenya warreen irra deebitanii na gaafattan jirtu koomentii jalatti argee jira. Rifeensi koo caafeerraan ni caccitaa akkasumas immoo fuuldurarraan ni bubuqqa'a akkamiin godha warreen jettanii rifeensa keessa yeroo hundumayyuu bishaan ho'aadhaan hin dhiqatina. Yeroo dhiqattan immoo callistanii otoo waan tokko dibatini rifeensa keessa yoo dhiqattan isinirraa caccabuu danda'a jechuudha. Rifeensi keessan akkuma nuti nyaata barbaadu rifeensi keessan wanta garaagaraa barbaada waan ta'eef rifeensa keessan otoo gara dhiqachuu hin deemin dura wantoota isinitti mana keessatti argattan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf rifeensi keenya akkuma keenya nyaata barbaada, akkuma keenya kunuunsuu barbaada. Kanaaf rifeensa keenya akkanattiin kunuunsuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf rifeensi keenya ni guddata. Dhibuma dhibbatti kunuunsinaan ni guddata isiniin jedha. Akka irraa fayyadamtanis immoo abdii guddaan qaba jechuudha. Wantoonni as keessatti argaman waa hedduudha. Waa hedduu kana keessaa kan isinitti immoo wantoota hunda bitaa fayyadamaa isiniin jechaan jiru. As keessaa wantoota tokko fudhattanii yookaan immoo wantoota isinitti agarsiise keessaa wantoota lama fudhattanii walitti miiksi gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif beektanii rifeensi keenya baay'ee tokko yoo miidhame taate inni guddatu jechuudha. Keessattuu rifeensi caafirraan bakka lamatti bahu akkasumas immoo kalara isaa kan jijjiira jechuudha. Maaliif rifeensa keessan caafirratti muruu qabdu jechuudha. Kanaaf rifeensi keenya kunuunfachuun gahee keenyadha. Gahee shamarraniiti. Kanaaf rifeensi keenya miidhagina keenya waan ta'eef rifeensa keenya seeraan kunuunfannuu isiniin jedha. Barnoonni koo har'aa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaa ta'a. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Anaaf jiraadha bakka jirtan marattu. Rabbi isin wajjin haa jiraatu. Irra deebuudhaan warreen chaanala koof haaraa taatan chaanalii kiyya subscribe godhaa. Maatiitti dabalama. Warri maatii taatan galatoomaa. Like, share gochuu hin dagatina. Keessattuu laayikiin keessanii fi koomentiin keessan nu jajjabeessa waan ta'eef koomentii fi laayikii sheerii nuuf godha. Warri guddatan nu guddisaa isiniin jenna. Akkas isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Galanni keessan guddaadha. Naaf jiraadha. Bakka jirtanitti nageenyi Rabbii si wajjin haa jiraatu. Nagaa naa ta'a. Oolmaa gaarii.